Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda keenya kabajniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa jechaa oduu kan isinitti mu'aanu marsabaati. Bulchiinsi magaalaa Baatee mana uummataa diigaa jiraachuun dhagayame. Kaaba Oromiyaa Wallootti bulchiinsi magaalaa Baatee qabeenya uummataa mana kisaaraa guddaan ijaarame diigaa akka jiru jiraattonni magaalaa Baatee madda keenyatti himan. Kantiiba magaalaa Baatee obbo Abduu Indiris seera waan jedhamu madditti gatuun mana uummataan ijaarame xumura irra gahe guutuun guututti humnaan diigee jira. Seera alummaa wanti jedhamu yeroo ammaa keessatti caasaa biltiginnaa keessatti waan babal'atee jiruuf namootni qarshii hoggantootaaf yoo kaffaluu dhabe manas ijaarrachuu ta'ee tajaajila haqaa argachuun rakkisaa ta'ee jiraachuu maddi keenya kun himee jira. Halkan kaleessaa irraa ka'ee Walloo Kamisetti mootummaa biltiginnaatiin magaalaa Kamisee keessatti halkan idaa akka biyyaatti sa'aatii 3 irratti dhukkaasa samitti tumuun uummata rifachiisaa akka bulantu beekame. Sababiin dhukkaasa kanaa loltoonni Walloo irraa Tigraay loluu deeme injifatee gala jechuun kan dhukkaasa kana dhukkaasaa turan ta'uun beekame. Dhukkaasi kun gara aanaa biraatti babal'atuus guyyaa har'aa akkuma dhukka'aa oolen itti fufee jira. Bakki dhukkaasi kun itti eegale magaalaa Kamisee ta'ullee amma aanaa Jillee Dummuugaa, aanaa Arxummaa Fursee, magaalaa Makkannaa fi kan kana fakkaatan irratti babal'atee uummata ittiin sobuuf dhukkaasaa jiru gootota keenya simanna jedhanii. Uummanni keenya wanti injifatame hin jiru akkan sobamne ergaan jedhus darbee jira. Gaggeessitoonni godina Walloo Kamisee lamaa fi abbaa gadaa jedhamee kan isaaniif dhaabbatu qawwee karaa seeran alaatiin daldalaa jiraachuu qaamni isaanirraa meeshaa bite madda nageenyatti himee jira. Maqaa milishoota adda waraanaa warra baabboo jiran daawwanna jedhuu fi isaan galchina jechuun yeroo baay'eef garas deddeebi'aa kan turan gaggeessitoonni godinaa muraasni fi abbaa gadaa kan jedhamu meeshaa seeran alaa adda waraanaa warra baabbootti fiduun Kamisetti gurguraa jiraachuu namni meeshaa isaan irraa bitate madda nageenyatti himee jira. Akka namni sun nuuf himetti meeshaan gurguddaan kan akka bireenii fi snaayiperii gatii salphaadhaan garasii bituun magaalaa Kamisee keessatti gatii salphatti gurguraa jiraachuu qabatamatti nuuf himee jira. Namootni kun ofii warroota daldala akkasiitiin jiraatan qabsiisanii meeshaa isaanii galii irraa godhanii kan hiisisaa jiranii fi ofii ammoo daldala kanarratti bobba'uun konkolaataa isaanitti fe'anii Kamisetti galchanii gurguraa jiraachuun himame. Namootni qabatamaan waan kana daldalaa jiru. Tokko Ammii Muhee gaggeessaa paartii biltiginnaa godina, 2 Ahmad Hassan bulchaa godina, 3 Ahmad Muhammad Umar abbaa gadaa kan jedhaniin. Gochi jarri kun uummata irratti raawwataa jiru waan akkaan nama ajaa'ibsiisu jechuun namni meeshaa kana bite madda nageenyatti hime. Seera alummaa kan gaggeessaa jiru jara kana ta'uus himee jira. Konkolaattonni fe'umsaa meeshaa deeggarsa namoomaa 100 ta'an magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqalee galuu sagantaa nyaata addunyaa World Food Program ibsee jira. Meeshaaleen deeggarsa namoomaa toonii 3,500tti tilmaamamuun kunneen nyaata fi meeshaalee dhala namaaf barbaachisan biroo of keessatti qabatu. Sagantaa nyaata addunyaa deeggartoota biroo waliin ta'uun rakkoo kaaba Itoophiyaatti lammiilee mudate furuuf meeshaalee barbaachisan garas fe'uun akka hojjetaa jiru himee jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii damee Itoophiyaatti qindeessan deeggarsa namoomaa Giraantileeyitii dhiyeessin deeggarsa namoomaa ergaa harka isaaniitii dhume torbee 2 ta'uu torban darbe ibsanii turan. Dhiyeessin nyaata bobba'aa fi maallaqi ittiin socho'an harkaa dhumuun kaaba Itoophiyaa keessattuu naannoo Tigraayitti rakkoo mudataa jiru daran hammeessa jedhan qondaalli kun. Jiraattota naannoo Tigraay keessaa 90 kan ta'an deeggarsa namoomaa hatattamaa barbaadu 400 kan ta'an ammoo beela'anii jiru jedhan. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kan hangammaatti daawwatanidha. Oduun biyya alaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu biyya alam fandii dabalataa hin argannu taanaan deeggarsa midhaan nyaataa kaaba Itoophiyaatti namoota miliyoona 4 goonu adda kutuuf dirqamna jedhe sagantaan nyaata addunyaa.
Dhaabbatichi fuula tiwutara isaa irratti akka beeksisetti namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif ji'a dhufu deeggarsa nyaataa dhiyeessuuf fandii dabalataa barbaadna jedhe. Yeroon uummata miliyoonotaan lakkaa'aman kaaba Itoophiyaa deeggaruuf jiru dhumaa jira. Yoo fandii dabalataa hin argannu ta'e dhiyeessii nyaataa hir'isuuf yookaan ammoo rabsaa nyaata naannoo Affaar, Amaaraa fi Tigraayitti uummata miliyoona 4 taasifamu adda kutuuf dirqamna jedhe WFP'n. Naannoo Tigraay kan bulchaa jiruu fi mootummaa federaalaan shororkeessaa jedhamee kan labsame TPLF ibsa baaseen baatii hagayyaa keessa qofa namoonni 150 ta'an beelaan du'aniiru jedhe. Duuti kun jiddugaleessa Tigraay, Maayii Qentellaa, Qollaa Tambee fi Tanquwaa Millaash, Baha Tigraay, Hawuziir akkasumas Kibba Tigraay, Silwaa fi Indamokoonni bakkoota jedhamanitti kan mudatedha jedhe ibsi kun. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN akka jedhutti naannicha keessatti namoonni 400,000 beelaaf saaxilamaniiru. Namoonni miliyoona 5.2 ta'an ammoo deeggarsa barbaadu. Ministeerri muummee Kanaadaa Justin Trudeau dhakaa mormitootaan darbatameen dhahame. Yeroo dhahametti duula na filadhaa ilaalchisee warshaa biiraa daawwatee gara konkolaataa isaatti deebi'aa ture. Haa ta'u malee hin madoofne jedhameera. Trudeau'n baatii hagayyaa keessa teessoo irraa jireessa argachuuf filannoo tasa waamee ture. Ta'us sagantaa duula na filadhaa isaa sababii hiriirtoota talaalii COVID waliin walqabatuun jalaa danqamee ture. Mudannoo kanas bara 2016tti isaa dubartiin tokko miciree buqqee itti darbattee waliin akka wal fakkaatu himeera. Akka TV'n Kanaadaa gabaasetti namoonni konkolaataa miidiyaadhaan adeeman biroos dhahamaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Irin Ootolee gocha kana jibbisiisaa jechuun ibseera. Hokkorri siyaasaaf sababa kunneen sirrii miti, miidiyaan keenya sodaachisaa, qoccoolloo fi haleellaa irraa bilisa ta'uu qaba jechuun tiwutara gubbaa irratti barreesse. Somaaliyaatti dubartiin basaastuun humna tika taatee Ikraan Tahliil jedhamtu achi buuteen ishee dhabamuun pirezidaantii fi ministeera muummee gidduutti wal dhabdeen uumame guddaatu dhufe. Ministeerri muummee Mohaammed Hussein Roble akkaataa itti dhimma kana qabe irratti hooggana humna tika biyyattii hojii irraa dhoorkeera. Pirezidaantii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed maqaa Farmajoo jedhamuun beekamu ammoo hoogganaa tika sanaa hojiitti deebiseera. Ejansiin tika Somaaliyaa torbee darbe Ikraan Tahliil Alshabaabiin butamtee ajjeefamte jechuun ibsa baase. Alshabaab ammoo yeroo san gocha kana haale. Waa'ee Tahliil kun Somaaliyaa keessatti burjaajii uumuun dhimma mormisoosaa taheera.